Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kun yeroo ispoortiidha. Odesaalee Taphoota Ligiiwan Awroopaa Dhuma Torbee Kana irratti godhamanii fi akkasumas Odesaalee JIJJIIRRAA taphattoota maddeen garaagaraa qindeessine qabannee dhiyaannee jirra nu faana tura. Premier League Ingilizitiin tapha eegamaa Torbee Kana kaleessa galgala godhame Liverpool dirree isaa Anfield Road irratti Arsenaaliin 1-2 injifatee jira. Gareewwan lamaanuu wal morkii wal fakkaataa kan agarsiisan yoo ta'u Liverpool kubbaa qabatanii taphachuun olaantummaa fudhatan kubbaa gara gooliitti rukutuudhaan ammoo Arsenaal caalmaa fudhatee jira. Tapha kanarratti taphattoonni sararratti isa duubaa lammii Faransaay kan ta'an Saalibaa fi Konaateen garee lamaanirraayyuu miidhamanii bahanii jiru. Liverpoolonni rukuttaa adabbii daqiiqaa 83 irratti argatan Dominic Szoboszlai gara gooliitti jijjiireetiin 1-2 injifachuu kan danda'an. Arsenaal fi Liverpool dorgommii Awurooppaa hunda irratti hanga ammaatti yeroo 236 akka waliin taphatan yoo ta'u Liverpool yeroo 90 yoo injifatu Arsenaal yeroo 81 injifatee jira. Yeroo 65 ammoo walqixa bahanii jiru. Taphoota birootiin Manchester Cityin yeroo lammaffaadhaaf walitti aansuudhaan Brightonii 2-1 injifatamee jira. Goolii Erling Haaland daqiiqaa 34 irratti galcheen 1-2 hanga daqiiqaa 67tti dursaa kan ture Manchester Cityin goolii daqiiqaa 67 fi 89 irratti itti galeen 2-1 mo'amee jira. Dirree isaa irratti Burnley kan keessummeesse Manchester United tapha dinqisiisaa ta'een hanga yeroo taphaa guutuutti 2-2 walqixa erga turaniin booda daqiiqaa dabalataa 7 kenname keessatti Manchester United adabbii rukuttaa peenaalitii argachuudhaan Bruno Fernandes gara gooliitti jijjiiruudhaan 3-2 mo'achuu danda'anii jiru. Dirree isaa Stamford Bridge irratti Fulhamiin kan keessummeesse Chelsea 2-2 mo'atee jira. La Liga Spainitiin Alaves dirree isaa Mandizorroza irratti Atletico Madrid keessummeessuun 1-1 qixa yoo bahan Real Madrid dirree isaa irratti Mallorca 2-1 injifatee jira. Gara dirree Rayo Vallecano kan deeme Barcelonaan 1-1 qixa bahuudhaan qabxii 2 gatee deebi'ee jira. Bundesliga Germaniitiin Bayern Munich Augsburgin keessummeesse 3-2 yoo injifatu Dortmund dirree isaa irratti Union Berlinin keessummeessuun 3-2 mo'atee jira. Leverkusen Werder waliin 3-3 qixa bahanii jiru. Serie A Xaaliyaaniitiin Inter Milan dirree isaa San Siro irratti Udinese keessummeessuudhaan 1-2 mo'atamee jira. Juventus Girona dirree isaa irratti 1-2 yoo injifatu Roman Pesa 1-2 Napoliin Cagliari 1-2 injifatanii jiru. AC Milan Lecce 2-2 mo'atee jira. Ligue 1 Faransaaytiin Lyon dirree isaa irratti Marseille keessummeessuun 1-2 yoo injifatu PSG'n Toulouse'n 6-3 injifatanii jiru. Monacoon Salzburgin 3-2 dirree isaa irratti injifatee jira. Gara Odesaalee JIJJIIRRAA taphattootaatti yoo ceenu taphataan ittisaa sarara gidduu duubaa ganna 31 lammii Siwiidinii Manchester Unitediif taphachaa ture. Victor Lindelof waliigalteen isaa erga xumurameen booda JIJJIIRRAA bilisaatiin gara Aston Villa deemee jira. Lindelof bara 2017 Benficaarraa gara Manchester United kan dhufe yoo ta'u waggaa 8f Old Trafford keessa turuu danda'ee jira. Tapha 284 seexana diddimoodhaaf hiriiree taphachuus danda'ee jira. Alexander Isak gatii riikardii Premier League Ingiliziitiin gara Liverpool deemuudhaaf waliigalteen garee fi garee Newcastle United fi Liverpool gidduutti akka raawwatame Odesaaleen ispoortii adda addaa gabaasanii jiru. Taphataan sarara fuulduraa ganna 25 dhalataa Eertiriyaa lammii Siwiidinii kun jijjiirraan isaa sababa wal falmisiisaa ta'een hanga ammaatti fedhii isaa malee Newcastle United keessa akka ture ni yaadatama. Deeggartoota Newcastle Unitediitiin akka gantuu fi ajalaallattuuttis ilaalamaa akka ture ibsamee jira. Taphatichi gama isaatiin yaada isaa marsariitii hawaasaa irratti qoodeen waadaan isaaf galamee ture waadaan sun akka diigame ibsuudhaan iddoo waadaan ittiin kabajamnetti waal amantiidhaan turuun hin danda'amu jechuudhaan dubbatee jira. Liverpool taphataa kanaaf yuuroo miliyoona 130 gatii guddaa seenaa Premier League Ingilizii keessaa kan ta'e Newcastle Unitediif kan kaffalan yoo ta'u taphatichaafis waliigaltee waggaa 5 mana diddimoo keessaa isa tursiisu kennaniif jiru.
Odesaaleen ispoortii maddeen garaagaraa irraa har'aaf isiniif qindeessine har'aaf kanuma hanga yerootti aanu wal agarutti yeroo gaarii.